kibba lixa shaggar aanaa tolee keessatti loltoonni bilxiginnaa uummata nagaa irratti qawwee yoo dhukaasan baha shaggaritti immoo uummata nagaa jumlaan hidhuun qarshii 60,000 gaafatan. Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Godina kibba lixa shaggar aanaa tolee keessatti hidhattoonni fi jala deemtonni biltsiginnaa uummata nagaa irratti qawwee yoo dhukaasan baha shaggar aanaa boosatitti immoo uummata nagaa gandoota garaa garaa irraa jumlaan hidhuun qarshii 60,000 ol gaafachaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan gaafa amajjii 16 2026 gareen nagaan jiraachuu uummata Oromoo hin feene murne biltsiginnaa godina kibba lixa shaggar aanaa tolee ganda gololee fi tamsaa keessatti hidhattoota isaa gara jabeeyyii fi sirna hin qabne bobbaasuun uummata nagaan midhaan facaafatee galfachaa jiru irratti dhukaasa banuun uummata badii tokko hin qabne hunkuruun deeggartoota wobootiittiin jechuun shororkeessanii qe'ee fi hojii isaanii irraa ari'uun doorsisaa akka jiran jiraattonni ONM itti himaniiru. Oduu biraatiin immoo godina baha shaggar aanaa boosata gandoota garaa garaa kanneen akka golboo bittimiitti bakka addaa nyaar guuraa fi xaaxechaa araarsoo beeroo gugsaa qombee saaraf araddaa bakka addaa osolee akkasumas ganda qacaa cullee gujaa irraa uummata nagaa guyyaa dheengaddaa irraa eegalanii saamichaaf akka toluufitti deeggartoota wobooti jedhanii maqaa itti moggaasuun namoota dhibban lakkaa'amanii hidhaman tokkoon isaanii maallaqa humni isaanii hin dandeenye qarshii 60,000 gaafachuun akka kaffalan doorsisaa kan jiran yoo ta'u kan maallaqa kan laachuu hin dandeenye immoo akka hidhamu taasisuu jechuun keessa beektonni magaalaa Bofaa ONM'if ifoomsaniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbeetti waraanni PP konkolaachisaa dogdoqqee tokko irraa qarshii 100,000 saamuun ibsame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbeetti dargaggeessi hojii konkolaachisummaa dogdoqqee oofuun of jiraachisu kan maqaan isaa Maaruuf Abdallaa jedhamu daandii gubbaa deddeebi'ee osoo hojii hojjechaa jiru loltoota PP naannicha keessa socho'aniin akka saamame jiraattonni ibsan. Akka odeeffannoo jiraattota naannichaa irraa arganneetti taateen kun amajjii 15 2026 waaree booda kan raawwatame yoo ta'u loltoonni raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa dargaggoo kana daandii irratti dhaabuun qarshii 100,000 humnaan irraa fudhatanii achii deemaniiru. Dargaggoon kun hojii guyyaa guyyaan maatii isaa gargaaraa akka ture jiraattonni himuun taateen akkanaa jireenya hawaasa dadhabaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabus jiraattonni yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti qaamoleen PP yookaan dhimmi nageenyaa nu ilaallata jedhan dhimma kana irratti furmaata tokko iyyuu kan hin laannee fi hawaasni aanaa Gaa'oo Qeebbee qorannoon hatattamaan akka geggeeffamuu fi haqni namicha miidhame akka hin hafne gaafachaa jiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraatti loltoonni bilxiginnaa manneen uummataa gubuu fi qabeenya saamuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf jaalsabaa fawwaa gaarii. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa ganda Alchawwaa ganii bakka addaa dhagaa booqaa jedhamutti gaafa amajjii 14 2026 ganama hidhattoonni faashistiin biltsiginnaa mana qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Zarihuun Galatii jedhamu ibiddatti shidanii barbadeessuu jiraattonni himan. Namni obbo Zarihuun jedhamu kun qaama dirree siyaasaa irraa kan jiru osoo hin taane sababa dhukkubsateef hospitaala deemee wal'aansarra jiraachuu kan himan jiraattonni. Mana jireenyaa isaa keessattis qabeenya akka bunaa kuntaala 20, boqqolloo kuntaala 50, xaafii kuntaala 10 fi midhaan gosa garaa garaa hedduu argaman mana waliin jalaa gubanii mancaasuu jiraattonni himaniiru. Kana malees ollaa gandichaa waliin waldaangeessuu ganda Alchawwaa Cabalitti jiraata bakka addaa kaambaa kan ta'e qotee bulaa maqaan isaa obbo Kabaa jedhamu immoo isa gaafatanii manaa dhabnaan sangaa qonnaa tokko jalaa hiikkatanii ooffachuun buufata waraanaa magaalaa Gurii Maariyaamiitti qalatanii nyaachuun ibsameera. Loltoonni faashistiin badii uummata nagaa irratti raawwachaa turan kunneen aanaa Gaa'oo Qeebbee irraa bobbaafamuun ganda Gurii Maariyaamii irra qubsiifamanii kan jiraatan ta'uun beekameera. Dabalataan ammoo guyyuma sana daangaa aanaa Gaa'oo Qeebbee keessaa ba'anii aanaa Daallee Waabaraa keessa qaxxaamuruun aanaa Yamaaloogii walal ganda Laaloo Koyii bakka addaa Alakuu jedhamutti maatii obbo Kumsaa Fayyisaa jedhaman irratti reebicha raawwachaa turaniiru. Obbo Kumsaan maanguddoo ganna 80 olii fi jaarsa araaraa deeggarsaa fi mormii qaama siyaasaa kamiyyuu irraa walaba yemmuu ta'an hidhattoonni sirna dableeyyiin PP maqaa hilma kee galchi jedhuun
reebicha hamaa irratti raawwataniin gara hospitaala naannootti argamutti dabarfamanii yaalamaa jiraachuun ifoomeera. Guyyuma sana mana maatii kanaas gubuuf wayita ibiddatti qabsiisanitti hawaasni ollaa birmatanii naannichatti argamuun irraa kan dhaamsan yoo ta'u, yeroo itti aanus deebinee dhufna, ilma kee hin galchitu taanaan mana kees gubnee siinis ajjeesna jechuun itti dhaadachaa turuu jiraattonni bakkichaa dabaluun ifoomsaniiru. Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuutti dargaggoon tokko loltoota piippiin hidhamuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti haala nageenyaa fi mirga lammiilee ilaalchisee sarbama uummataaf gaaffii kan kaasu jiraataan aanaa mana Sibuu ganda Gunfii maqaan isaa Waaggarii Qinaatii jedhamu kiittota gaafa amajjii 13 2026 ganda Gunfii irraa gara magaalaa aanaa Mandii deemaa osoo jiruu qabamuu isaa jiraattonni naannoo mirkaneessan. Ka odeeffannoo arraanni biyyoolessa Oromiyaa argatetti Waaggarii Qinaatiin ergaa qabamee booda bulchiinsa aanaa mana Sibuu jalatti hidhamuun to'annoo jala akka oolee himameera. Sababni qabamuu isaa akka ibsa jiraattonni jedhanitti badii isaa malee hidhata waraana bilisummaa Oromoo qaba jechuun shakkamee ta'uu dubbatu. Ta'us hangammaatti himannaan kun ragaa ifateen diggiramee akka hin dhiyaanne akkasumas qaamni bilisiginnaa dhimmicha irratti ibsa bal'aa akka hin kennine odeeffanneerra. Maatiin Waaggarii Qinaatii fi namoonni isatti dhiyoo jiran qabamuu isaa irratti yaaddoo guddaa akka qaban ibsani. Seeraa fi murtii haqaa akka argatu gaafachaa jiru. Dabalataanis Waaggaariin ergaa qabamee booda mana murtiitti dhiyaatee yookaan abukaattoo argatee jiraachuu isaa irratti odeeffannoon ifaan hin argamne. Kunis mirga shakkamtootaa seeraa jalatti mirkanaa'an ilaalchisee gaaffii kaaseera. Naannoo mana Sibuu fi aanaalee ollaa keessatti yeroo darban keessa qabamuu fi hidhamuu lammiilee irratti himannaan nageenyaan wal qabatu dabalaa dhufuu isaa jiraattonni naannoo dubbatu. Haalli kun immoo hawaasa keessatti sodaa fi shakki akka uumuu ta'eera. Loltoonni Venezuelaa gara 50 ta'an yeroo Ameerikaan pirezidaantii Maaduroo butte ajjeefaman. Dabalata isaaf jaalamansiis kaayyoo. Loltoota Venezuelaa 47 jalqaba baatii kana Ameerikaan magaalaa guddoo Kaaraakaasitti haleellaa raawwattee fi pirezidaantiin Niikolaas Maaduroo butte ajjeefaman keessaa dubartoonni 9 akka ta'an ministeerri ittisa Venezuelaa Vilaadimir Paadiriino Lopez himaniiru. Lakkoofsa humnoota Venezuelaa ajjeefamanii gabaasa jalqabaa 23 ture irraa gara olitti fooyyessuun ministeerri ittisa jimaata kaleessaa haleellaa amajjii 3 humnoota Ameerikaatiin raawwatameen namoonni 83 ajjeefaman. Kanneen ajjeefaman loltoota Kuubaa 32 kan dabalu yoo ta'u, isaan keessaa gariin garee eegumsa dhuunfaa pirezidaantii Maaduroo keessatti ramadamaniiru. Dhiirotaa fi dubartoonni humnoota waraanaa biyyoolessa keenyaa Boolivaariyaa weerara waraana fuulduratti maal hojjetan lubbuu isaanii kennaniiru, seenaa fi biyya qe'ee kabajaniiru jechuun Paadiriinoon sirna namoota haleellaa kanaan ajjeefaman kabajuuf qophaa irratti dubbataniiru. Ministeerri kun bakka yaadannoo namoota ajjeefamaniif ijaaramus ni kaa'ama jedhaniiru. Kuubaan kamisa darbee reeffa loltoota 32 lola irratti ajjeefaman jalqaba argatteetti. Weerara Ameerikaan bakka waraanaa irratti boombii darbachuu jalqabee fi fiixee loltoonni Ameerikaa helikopteraan bu'an Maaduroo fi haadha warraa isaa Siiliyaa Filoores mana jireenya isaanii Kaaraakaas irraa butuun namoonni 112 ol madaa'u isaanii gabaafameera. Weerara Ameerikaa kanaan lubbuun namoota nagaa guutuun hanga ammaatti aangoota Venezuelaatiin hin murtoofne. Namoota haleellaa Ameerikaatiin ajjeefamaniif guyyoota 7 gaddaa akka qabaatan kan labsite pirezidaantiin yeroo Delcy Rodriguez kamisa darbee Kaaraakaasitti daayireektarri CIA John Ratcliffe kan ejensiin isaanii butamuu Maaduroo keessatti gahee olaanaa taphate jedhamu waliin wal arganu dhaabbanni oduu The Associated Press gabaaseera.